Nama kaki sanifi eessatti dhuftaniif wanta Waaqayyo isinii godhe itti himaa. Maqaan koo Gammachuu Ayyaanaadha. Kanan dhufe ganda duwwaa afur. Kanan dhugaa bahu waa'ee biyyaa kanaati. Biyyaa kana torbanarraa gaafa jimaataa galgala qabee sanbata duraatti inni oole. Sanbata guddaas baay'ee itti cimaadha. Namni isaa hin qottoofata malee hin diriirfatu. Baay'ee itti cimaadha. Gajjallaa sanan taa'ee achi olii isaanii jaarsoliin waldaa asii waan barii fidanii danaa ka'anii achittis baay'ee cannaqama. Karaa obboleessi koo as taa'a. Isa booda mucaan tokko achi kaatee dhuftee achi na teessiftee ergan taa'ee booda achis nan ba'a jedha. Hin baatu hin jedha. Ciniina deeman qabee dursa waldaa dhaqee waldaa keessa tun taa'u itti cime. Fuudheen bahe. Fuudhee baheen xinaa taphatti keessa sila immoo wajjin inni sagantaa naannoo alasii amma dubbanuudhaan naannoo jedhe. Gaafa namoota gaafa dadhabu gaafa nachii fuudhee bahu yoo amma xinaa taphatti na geessisu lafa magaalaa silaatti na geessinaan jedhe. Ishee dhufee erga dhufee sadiin taa'ee isa booda Waaqayyoo argee mucaa kana afaan du'aa keessaa naafu. Isa gaafa sana Mucaan kun maal ta'e nagama nama taa'an layyaan lafarra dhaabatee darbata. Akka nama kubbaa darbatu amma iji namaa arguudhaa dhuguutti qillee keessa gadi bu'a. Dhugaas immoo keessa na baattanii teessan nan arga. Afur du'aatti kan itti dhiifamee jire. Waaqayyoon yommuu mucaa kanarraa hiiku manatti si jalaa qabamee kan jiru tunni mana cuudhaatu akka lallaafu. Wayii gooti. Amen. Yeroo dheeraa irra fudhannu samanan baay'ee yeroo keessanii ne namas namni hundinuu wal duukaa gad akka deebiutti. Utuu isin kan daa'ima kanaaf kadhattanii nama addanan jiru. Biyya fagoo jiraatu. Kana irraa jiraatu. Waan akka ta'u hin beeku. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan ulfaata. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan ulfaata. Waaqayyo dubbii tokko natti beeku. Namni akkana keessa kana biyya fagoo kan qabdu yookaan nama biyya fagoo kan qabdu nama dhukkubarra jiru. Utuu daa'ima kanaaf gara duraa kan wachiidhaa to'ataa eegala. Namni tokko yaadu Yesuus ni dhagahu. Mucaa kanatti afur du'aatu faradamee jira. Yeroo xinnoo baay'ee torbaan qubaat lakkaa'amtetti galteetti. Harka namaa keessaa fuudhee darbata duukaa akka dukkanaa tokko dha. Obboleessi keenya faarfatu. Golgaa dukkanaa mucaa kanarraa buufatu. Nama lafarraa kan hin taane tokko akka nama maqasii hawayyaa taasisaasuutti irraa hin kukutu. Waan akka marrama adii guddaati. Dhufee mucaa kanaa barbaada. Nan tokko barke uffata gurraacha. Inni akka uffata harkee qabu akka marrama adii guutummaa mucaa kanaa barbaada. Waaqayyoon uffata akkanaan jedheera. Inni akka jalqaba harkee tokkoof kan itti dhiifame. Inni akka lammaffaa harkee tokkoo sababa cubbala isaa dhufuudha. Sagantii shirqaan dubbalaa yeroo tasii galtu afirra waaqayyo suba kamna keenta ta'a. Amen. Bakka keessa margaachas qaba. Isinumti. Humna Waaqayyo Yesuus Kiristoos ragaa. Kiloogiraama dhibba ja'a galagalchee ka'e hamma kaas haboo duraa jala mucaa kana baasee. Harka keessa madda isaa irraa ka'a. Fayyi maqaa isaa siifee du'aa ka'e. Yesuus jaalala fayyini siifee. Sagalee guddaa baasaati ta'eera jedha. Dabalaa jedha. Gosa mumaa jedha. Amamiif dhukkubsatee jira. Bakkaan keenya. Inani fatta yoo ta'e ganji hooma achi karaa qilxu karraa ayiraa gadi immoo aanyota sadiin daqiiqaa tokko kana naaf ooliti. Waan ani isinii gadi dhaggeeffadha. Addana jalaate ganji hooma. Karaa chirraan gadi naqxoo kana gadi immoo qilxu karraa. Asirraan immoo gadi ayiraa gadi darbatee aanaa sadii. Waaqayyoon tumsaa wajjin kadhadha. Ergaan daa'ima kanaaf kana deemuuti. Sabni keenya ergaan dhaggeeffatee kadhachuu hin danda'u. Gaafa ta'e dhiituutu beeku. Hafuuratu harkaa si fuudheera nama kana. Amen. Hafuuratu harkaa si fuudheera. Amen. Harka dheera jedhe.
Yes. Sini jabali ko. Sini jabali. Akabera naman. Makikita, may fagira din yung ligat bata din. Matuloy ka, yes. May fagira din siya. Yan eh. Teka. Mahal ka sila po. Kaya ka sila ko ba? Bensin niya siya. Kaya dito ko sa taas ng palit eh. Hindi ko sa palit na. Amen. Wala na gyutun dupat din na mota kana takado gay kwa. Simbosi ng barbado be tundi ke sa anta te. Ako jar mi charna dapat eh. Ay. Korban kana kana kuma. Buya shi jima ta ti sin ta dem to ko. Roga ka hama to. Wanga yo ka de taga ma chuti jijire. Gilgara me rajana ro sabi. Getena mera! Masama. Getena mera! Hallelujah mo hallelujah. Raj. Gabati dan tashin. Isa gaafa sana guyyaa sana waa tokko hin qabamne aada sumalee nyaatee nagaa ta'e waan tokko rakkin tokko akkasii hin jiru waaqayyo gadi. Gooftaan irratti fadhaa fi jecha wanti ni baata. Lillee kennaa fi waaqayyo. Erga gaafa sana kaasee mallattoon dhukkuba isin irratti beektan sun hundumtuu irra jiru gadheen nyaata sana. Waan tokko iyyuu irra jiru. Durii isaa fuulduraa kaasee guyyaa sadii nyaata nyaataa jiru seera. Guyyaa sadii nyaata nyaataa jiru bakka inni isaayyuu garmalee gubaa garmalee abiddatti buusaa akka tokko ta'ee narkaan horii qata. Dhibee isaa kanaa fi mana qorichaatti geessuu yaaddan malee hin geessine. Hin geessine. Erga dhufee garuu kadhatamee fi waaqayyo dhibee sana irraa ta'e. Waan tokko bakka nagaa ta'e. Raajii qisii malee maqaan keenyu raajii eenyu jedhamu. Raajii ma akkam akkamsi godha dhukkubni kun gaafa sitti gadi. Garaa si kaasee gaafa itti rafuuf jettu si dhukkuba. Si rakkisa. Gaafa dhuftee si kadhatame sana kaasee mallattoo dhukkubaa sun deemee sirratti argameera. Ilma fiite duraan nyaata nyaatu nyaata si jibbisiiti. Ergasii kaate garuu nyaata keenya nagaa torbee kana gootamaa. Mee afaan raajii irraa fuudhaa keessaa galateeffamaa. Baasee waan daa'ima kanaa salphaan ture. Mucaa kanaa afur waan qabaan datti meefaan gara dawaame. Seetan harkaa fuudhee adeemuudhaaf yeroo xinnootti galfateera ture. Waaqayyo garuu harkaa fuudhee na jedhee harkaa fuudhe. Har'a waan yeroo sana gochuu hin dandeenye mucaan kun afaan sanaa kan isin dhageessan hundumaayyuu godheera. Nagaa koodha fayyaadha. Raftee buluu hin dandeessa akkasii kaase. Isa dursisee kun jiru. Waldaa kan tajaajilta. Ijoollee kee tajaajilta. Gosh. Waaqayyo isa si fayyise kan akkamitti ilaala? Hin jaallatta? Hin jaallatamne? Ilaataawwan na geessan lafa kadhataatti na geessan. Akka waaqayyo si fayyisu beektamiti? Galateeffadhaa fi nama waaqayyo. Maayikii akkana jedhi dhaadadhu akka kee mirgaa ol kaase Yesuus fayyisaadha jedhi. Yesus fayyisaa. Dabala jedhamayyuu. Yesus fayyisaa. Dabala jedhama. Yesus fayyisaa. Itti dabala jedhaa ture. Yesus fayyisaa. Raajii bakka tajaajilaan ishii ayyaana isin hin dabalamu. Ameen. Eebbifamaa nuun jedhu.
eebbifama, Ameen. Eebba hin eebbisa. eebbifama. Isinis harkatti qabaatii eebbifame ittiin jedhaa isinis. Ameen. Dabalaa somebody. Ameen. Yes. Dhaamsa qabdu saba kanaaf. Waaqayyo hojii guddaa hojjetan dhugaatti yeroo garaagaraas argeera. Ammas kunoo mucaa godhatu argeera. Isinis garuu argitaniittu arguu duwwaa miti amma yeroo baay'ee dhuga baatii hin baanu. Keessuma qotatanii dhugaa ba'uun qaba amma kanaa jedhee murteesse. Kanaaf erga gaafa sanaatii ka'ee iyyuu lola tokko nan lolama. Garuu mucaan kun immoo dhugaadhaa dhannee dhugaa baanaaf. Yoom dhannee dhugaa baana lafa dheengaddaatti naan jedha. Dhugaadha. Gaafa sanaa kaasee akka jira ture. Facaasaa dhufuufin ture. Facaasaa hojiidhaaf jedhanii naa ta'uu ni dhiyaate. Garuu immoo gaariidha. Akka kan saba kanatti dhugaa ba'uudhaaf carraa akkasii argachuu kooti guddaa waaqayyoon nan galateeffadha. Isinis fayyina keessan isa mirkaneeffattan isin sodaachisee seexanni isin sodaachisee wanti garaagaraa dhugaa baatii keessanii isin harkatti qabee eebba keessanii akka hin qabnee fi wanta itti fayyidan hundumaatti dhugaa ba'uun gaariidha. Ammas akkasitti addaan baasanii baratan otoo hin ta'in amma gisee lallabamu iyyuu lallaba keessaniyyuu fayyiniin ta'a. Faarfannaadhaan fayyiniin ta'a. Dhugaa baatiidhaan fayyiniin ta'a. Isa kanaan isa fayyidan kana kunoo akkasitti fayyada jettanii dhugaa ba'uu qabdu. Dhugaan keenya immoo dhugaa ba'umsi keenya immoo itti fufuu qaba. Kanaaf jabaadhaa